بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبلين إسلاما، لماذا نترك القرآن ونتعلق بتواصل الاجتماعي؟ مالي في قرآن ديفنه قرآن التئونة سوشيال ميديا تعلقتان قرآن خننتو برو قبري خينين وجين قلمو واتسابي ماسنجري في فيسبوك نتي هرشق الشغنتو قبرين وجين قلا. وبلين إسلاما، خالد بن وليد رضي الله عنه قافتك قرآن لفا خاسيك كنا قديتي شغلنا عنك الجهاد يا قرآن. جهادي قبسون كفاروت لولون سرا بيزي مشغولا نقوله جده نتقروها الرأ. شغلنا عنك الواتساب والفيسبوك يا قرآن. لسان الحالين أفان دبة منين فيسبوكي في واتسابي تسرى نشاغل يا قرآن جيت تجرى. خالد بن وليد قافسا دوبة ديبني سينا يولالو قابسو صدركا خنا قبط سوجرو جهادا قدا خنت سوجرو قيا دو كيسا كافرا ولولا دو أولو تجرو يا قرآن. جهادي سهرا نشاغله يوكي بيزي نتاسسه جده قرآن لفاكاسه نتقروها الرأ. شغلنا عنك الواتساب وشغلنا عنك الفيسبوك وشغلنا عنك الإيمو والماسنجر ومثل هذا. هرّا قرآن خنرّا كان نشاغلو تجرو يوكين كان نشاغله يجودن دينيو تواصل اجتماعي فيسبوك إيمو انترنت واتساب ولي غلطو وان جوجل إلالته يجود. سخنا فبلين إسلاما توقع سا قبريس وجنين شين لقى فردو فيسبوك خيسا هريا نما خمشان قباچو دندس واتسابي را نما سديتم قباچو دندس كان خيسا هريا انغافركو ganda keessa hiriyaa nama 50 qabaachuu dandeessa siigale. laakiin kana guutuma keessa hiriyaan gaafa rakkoo si ta'u yookiin takka yookiin lama gaafa doote immoo ahlii kee qofa gaafa qabrii shanti immoo hojii kee qofa keessa jeeni kabajaa jeeni ramadaanaa kun dhufe waatsaabii hiriyaan qabatin feesbuuk hiriyaan qabatin kana hiriyaa godhadhuu bahi qur'aana kana wanni sii gahu hin jiru fuundura rahmaanitti kan si fayyadu isa kanaaf obboleeyyan islaamaa qur'aanni hiriyaa sinii tahee saahiba sinii tahee akka baatan gariin ulamaadhaa kan yeroo jahaatama ramadaana keessa qur'aan fixutti turetu jira. isa kanaaf waatsaabii fi feesbuukas haa ta'u kan barbaadelleen qur'aana keessanirraa akka biizii isin hin taasine hubadhaa. ramadaanaas deemu kana qur'aanaaf qophaa'aa intarneetaan tawaasula yookiin immoo namatti bilbiluu haasa'uu waan adda addaatiif hin qophaa'in. yeroo warqii godhadhuuti sa'atii ishiidhaa akka guyyaanitti guyyaan ishii akka ji'aatti ji'icha immoo akka baraatti olitti lakkaawiti yerootti fayyadame. ibnu qayyim rahimahullah maal jedhe alwaqtu hiya alhayaat har'a ingi warri faranjii time is gold yeroo jechuun warqiidha jedhan. ibnu qayyim garuu yeroo jechuun jireenyaa jedhe warqi caalti. isa kanaaf obboleeyyan islaamaa sinittiin dheeressuus saahibi keessan qur'aan haa ta'u keessumaa ji'aas deemutti jiru kana. assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.